Heddumina sabaa fi sablammoota hariiroon obbolummaa ishee kan itti jabaatu ol bahee kan itti mul'atuu fi dagaagu sanoowwan aadaa fi safuu ummatichi dhalootaa dhalootatti gabbifachaa dhufeen haala qabatamaa uummanni biyyattii calaqqeewwan duudhaa amantaa fi uffannaan dabaalee har'a ga'ee cinaatti mana amantaa irraa qajeelummaa gaarummaa dhaaluun biyyi keenya Itoophiyaan har'a geessetti. Manni amantaa bakka qajeelummaa gaarummaa fi fayyinni itti lallabamu ta'uu kan dubbatan Daaqon Hayilee Taarriqeen yoomiyyuu taanaan kanneen siyaasaa fi ilaalcha dhuunfaa isaanii qaban mana amantichaa bakka hin bu'u dubbatu. Daddaatiin namoota dhuunfaa ta'aniini yaada mataa isaanii yookaan siyaasa mataa isaanii barsiisuu kan barbaadan jiru. Manni amantaa keenya takkuma amma irraatti jalqabdee manni amantaa keenyaa karaa itti fayyina karaa itti waaqayyo wajjin wal arginudha kan isin ibsitu malee wantoota adda addaa yookaan immoo siyaasa adda addaa namni dhuunfaa ittiin fayyadamee yookaan immoo karaa siyaasa ittiin gaggeessitu miti manni amantaa keenya. Jiraata magaalaa Finfinnee fi kutaa lallaba magaalattii kan ta'an barsiisa Hayiluu Guuttataa namni kamiyyuu fakkaatti uumaan qixa ta'uu kan dubbatan amantiin nageenya labsuu fayyina labsuu waltajjii waaqayyo itti barsiisanii fi fakkeenya itti ta'an barsiisu hawaasa gidduutti nageenyaa fi tokkummaa itti barsiifamu ta'uu kan dubbatan kunis fakkeenya gad of deebisuu Iyesuus Kiristoos irraa uummanni hunduu barnoota akka argatu himu. Namni hundumtuu wanta uumameef kanaaf biyya lafaa irratti immoo sabni waaqayyoon uumameef waaqa kan fakkaatu sabni kun biyya lafaatti yeroo dhufu jireenya isaa irratti laafaa ta'uu danda'a. Adeemsa isaa irratti laafaa ta'uu danda'a. Humna yeelii ta'uu danda'a. Kanaaf namni amantiidhaan jiraatu hundumtuu ofiisaa qofa utuu hin taane saba adda addaa kanaan kan jiraatu kan inni ittiin ilaaluun irra jiraatu beelee kan jiru jiraachuu danda'a. Isa beelee sana beela akka baasuuf, isa dheebote sana dheeboo akka baasuuf, isa rakkoorra jiru immoo rakkoorra akka furuuf amantiin kan hojjechuu hin danda'u taanaan amantii miti jechuudha. Itti gaafatamaan piroojeektii waliigalaa Paatriyaarkii Itoophiyaa ergamaan Qomoos Abbaa Walda Yesuus Seefuu barsiisni amantaa gatii malee Yesuus Kiristoos akkuma nama jaallate nutis wal jaallachuu qabnaa jedhu. Waaqayyo gatii malee nu jaallate kana akka wal jaalannu, akka waliin teenyu, akka waliin jiraannu, akka wal kabajnu Aphiloos Keefiloos ati keefadha ati ekeluudha ati ebeluudha odoo hin jedhin hunduu tokko ta'ee akka waliin bulu barsiiste bataskaanitti. Bataskaanii bichaa miti wangeelli isaan barsiisu kana. Maaliidhaafi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gatii malee nu jaalate akkuma gabrummaa nurraa ari'ee ijoollee nu godhe kana nu'is gatii malee wal jaalachuu nurra jira. Warri barumsa adda addaa kennanis kanarraa baratanii waaqayyo tokkummaa barsiise, waaqayyo jaalala barsiise, waaqayyo walitti akka dhufnu barsiise, waaqayyo tokko akka laatu barsiise malee akka wal dhiibnu, akka wal jibbinu siyaasa adda addaa fidanii waa'ee wangeela keessa hin jirre fidanii fe'ii ofii itti dabalanii warri ummata dongorgoru kun isaan barsiisaadhaan jedhan. Marii fi marrabbaan cinaatti duudhaalee aadaa Oromoo seenaa keessatti uummanni Oromoo waliin jiraachuu hammachuu fi namummaatti kan amanu hawaasa jaalalaa fi kabajamaa ta'uu isaatiin itti gaafataman piroojeektii waliigalaa Paatriyaarkii Itoophiyaa ergamaan Qomoos Abbaa Walda Yesuus eeru. Seenaan Oromoo ilaallu abbootiin keenya haadhoowwan keenya abaabaluuwwan keenya hammataa turan nama dhiiban. Nama qotiyyoo hin qabne qotiyyoo kennanii nama lafa hin qabne lafa kennanii isa bichaa miti nama maallaqas hin qabne maallaqa kennanii fira godhanii ijoollee kennanii abalijii godhanii akkanatti waliin jiraatan malee kophaa hin jiraanne Oromoon kophaa jiraatus hin baranne Oromoo waliin nyaachuu barate. Isa waliin barate kan immoo har'a immoo yeroo ammaa dhufe kun immoo addaan nu baasuudhaaf tajaajila adda addaa warri kennu jiru keessattuu siyaasaadhaa fi amantaa walitti makanii warri barsiisu jiru kana keessaa of eeguun nurra jira. Ergamni waldittiitti kenname waa'ee waaqarraa ta'uu kan dubbatan itti gaafatamaan piroojeektii waliigalaa Paatriyaarkii Itoophiyaa ergamaan Qomoos Abbaa Walda Yesuus Seefuu barsiisonni amantaa dhaabatanii of ilaaluun of eeggannoo taasisuu qabu dhaamu. Waa'ee waaqati waa'ee kana lafa kanaaf hin gara ol deemnutti waaqatti gara ol deemnu kanaafuu waa'ee lafaa hoo haasofne waa'ee siyaasa keessa hoo galle nuyi abbaa amantaati miti waa'ee biraan nurra jira jechuudha. Of dhaabbannee of ilaaluu nurra jira. Maali waaqayyo han jaalatu hundumaa akka qixxee ilaallu hundumaa walii tajaajila akka qixxee kenninu malee siyaasa keessa gallee siyaasa waan nuun kennamne namni waan ittiin kennameen jiraata malee waan ittiin kennamne akkamitti jiraata. Hannu kenname waaqayyo irraa makiliitiin nu kenname makiliitiin nu kenname immoo waa'ee mana waaqayyo akka barsiisnu seenaa waaqayyo akka barsiisnu ummata waaqayyo akka fayyu lallaba adda addaa kennu nurra jira malee ummata siyaasaa adda addaa keessa galchinee aliyaalcha adda addaa akka godhan
dhiibuu nurra hin jiru, barsiisuu nurra hin jiru. Kanaafuu warri barsiistanis of eegdanii akka barsiistan ergaan dabarsaa.